Okay, chemistry grade 9. Unit 4, chemical reaction in stoichiometry. Stoichiometry. What does it mean? Stoichiometry. Unit 4, why chemical reaction in stoichiometry. Okay, follow me. Understanding the fundamental laws of chemical reaction and how they are applied. Fundamental law of chemical reaction develop skills in writing and the balancing of chemical reaction. Guddifachuu jechuudha. Maal ogummaa barreessuun guddifachuu inni balancing godhuu akkasumas balancing chemical reaction balancing godhuu jennu immoo oxygen yoo jee carbon monoxide yoo jee it gives us maal noqonne carbon dioxide one anaga amma oxygen lama sanaa sadii reactant sadii garuu asirratti lama kanaafuu walqixaan taanee bakka tokko du'e kana yoo tokko wallaaltaa yeroo itti aanu from now on goodbye. I will come in prison. You know that.